Seenaa yeroo jijjiiramu addunyaan hin callistu ni raafamti. Lafti saboota jala jirtu hafuura ishee qabatti. Galaanonni ergaa ardiilee keessa facaasu. Samii mataan isaa ulfaatina abiddaa waan beekuuf kirkiree dhaabbata. Yeroon kun yeroo idilee miti. Yeroon kun yeroo humni itti qoratame. Yeroo seeneffamni itti kufeefi. Yeroo dhugaa haaraan itti dhalateedha. Seenaa keessatti yeroo humni guddaan ati qabdu kan hin haalamne ta'uu jalqabu. Diinonni keellee dhugaa kee dubbachuuf dirqamu. Mallattoodhaan osoo hin taane filannoodhaan osoo hin taane dhugaa jiru malee. Yeroo dirree waraanaa callisu sagaleen dhoo'insa boombii caalaa cimaa ta'a. Yeroon kun yeroo sanaa oli. Guyyoota 40 waraanaa abiddaa fi wal dura dhaabbannaa hin boqanne booda sagaleen tokko Israa'el mataa ishee keessaa ba'uu jalqabeera. Sagaleen kun iccitiidhaan hin dubbanne beekamtii kennuudhaan dubbate. Gaazexaan Israa'el adda duree ture Maarin Newspaper amma waan namoonni addunyaa hundi dubbachuu jalqaban amaneera. Iraan waraana kana ifatti injifattee jirti jechuun kuni gama tokkoon himannaa miti. Kuni gama biraatiin beekamtii kennuudha. Jaalatanii osoo hin taane funyaan isaanii dhiiguun ilkaan isaanii irraa caccabeeti. Akka gabaasa kanaatti bu'aa wallabdee gara jabeessa kana kufaatii Iraan osoo hin taane kaffallaa kanaa ture. Haleellaan kun cimaa ta'us Iraan hoogganaa olaanaa dhabdus dhiibbaan Ameerikaa fi Israa'el godhamus sirni Iraan hin caccabne hin kufne ni injifate malee. Caasaan siyaasaa ishee akkuma jirutti hafe sagantaan tarsiimoo ishee itti fufe ajajnii fi to'annoon ishee dhukaasa jalatti jabaatee dhaabbate. Kana malees olaantummaan ishee naannicha keessatti qabdu hin laafne ni cime malee. Dugaleessa jijjiirama kanaa kan ta'e Strait of Hormuz qabxii humna guddaa qaban keessaa tokko ta'ee dhaabbate. Karaa kana to'achuun dirree waraanaa bira darbuun addunyaa irratti dhiibbaa geessiseera. Dhangala'aan anniisaa gabaa addunyaa fi shallaggii idil addunyaa hundi karaa dhiibbaa kanaaf harka isaanii bal'isuun sagadaniiru. Ammas to'annoon sun harka Iraan jalatti hafe. Gabaasni kun kana caalaa kan deeme yoo ta'u bu'aan isaa akka mo'amuu qofatti osoo hin taane akka tarsiimoo harka kennachuun humnoota warra dhiyaatti ibsa. Dhukaasa dhaabuun amma hojiirra oole kun jechoota Iraan mataa isheetiin bocame malee ishee irratti kan fe'ameen akka hin taane ibsa. Yeroo kana seena qabeessa kan taasisu kana sababni isaas waraanni eenyutu dhukaasa jalqabaa dhukaasaa osoo hin taane bu'aadhumaa eenyutu madaaluu danda'a eenyutu bocuu danda'a kan jedhu ilaallata. Haala kana keessatti seeneffamni jijjiirameera. Iraan dandeettii misaayilaa ishee eegdeetti qabeenya tarsiimoo ishee eegdeetti ejjennoo ishees dabarsitee kennuu diddeetti. Dhumarrattis diinota ishee harka micciiruun gara minjaalaa akka dhufan taasisteetti. Injifannoon kana caalu maaltu jira? Seenaa yeroo jijjiiramu addunyaan hin callistu ni raafamti. Lafti saboota jala jirtu hafuura ishee qabatti. Galaanonni ergaa ardiilee keessa facaasu. Samiin mataan isaa ulfaatina abiddaa waan beekuuf kirkiree dhaabbata. Yeroon kun yeroo idilee miti. Yeroon kun yeroo humni itti qorame. Yeroo seeneffamni itti kufe. Yeroo dhugaa haaraan itti dhalateedha. Torban hedduudhaaf addunyaa yeroo abiddaa fi sibiila samii qotan ilaalaa turte. Misaayilonni samii qaxxaamuranii akeekkachiisni magaalota gurguddoo keessaa dhaga'ama ture. Yeroon xumuraa akka sarara cirracha keessa sararameetti dhaabbate. Sagandiin hundi dhiibbaa qabate. Murtoon hundi bu'aa qaba ture. Mata duree hunda duubas gaafiin gadi fagoon tokko uumamaa ture. Eenyutu dhaabbata? Eenyutu caccabsee mo'ata kan jedhu ture. Kuni gonkumaa waraana qofa miti. Warra dafee injifannoo bocuu barbaadaniif warra sa'aatii keessatti osoo hin taane abidda jala dhaabbachuun akka danda'amu mirkaneessan gidduutti falmii ture. Kana gidduutti Iraan dhaabbattee turte. Saba seenaa ammayyaa keessatti yeroon cinqii mudate balaan meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane adda baafamu qoqqobbii fi seeneffama addunyaarraa dhufe. Kaayyoon isaas ifa ture. Jijjiirama tokko dirqisiisu sirna caccabsuu fi madaallii humnaa irra deebi'anii bocuuf ture. Garuu wanti eegame hin taane. Kufaatii osoo hin taane itti fufiinsatu ture. Callisuu mannaa deebitu kenname. Duubatti deebi'uu mannaa tooftatu jijjiirame. Tarkaanfiin yeroon dirree waraanaa seenaa adda ta'e mul'isuu jalqabe. Kuni tilmaaman osoo hin taane gochaan barreeffame. Guutummaa naannichaa keessatti wallabdeen kun akka obomboleetti babal'ate. Strait of Hormuz karaa darbuu qofa osoo hin taane mallattoo didda qabxii dhiibbaa bu'aa addunyaa walii wal qabsiisu ta'e. Gabaasaaleen duubatti deebi'aniiru. Mootummoonni duubatti deebi'aniiru. Gabaaleen anniisaa gaafii kaasaniiru. Addunyaan kuni kana booda rakkoo mataa ishee furuu akka hin dandeenye hubatte. Kuni kana booda kana kan caalu ta'e ture.
Kanuma walii sagaleewwan humna guddaa qaban Ameerikaa irraa dhageessisanii seenaa saba tokkoo balleessuuf waadaa galanii garuu jechoonni suni akkuma babal'achaa deemaniin dhugaan lafarra jiru waan hin eegamne ta'e. Sababni isaas waraanni dubbii qofaan hin murtaa'u miti. Obsaan murtaa'u, dandamachuudhaan murtaa'u, yeroo dhiibbaa sadarkaa olaanaa irra ga'u jabaa ta'e dhaabbachuudhaan dandamachuudhaan murtaa'u. Guyyoonni gara torbaniitti yeroo jijjiiraman immoo wallabdeen kun kana booda sarara qajeelaa ta'een akka sochoone ifate gama hundaan guddachaa jijjiiramaa fi dhangala'aa mul'isaa itti fufe seenaan kallattii jijjiiruu kan jalqabu akkanatti. Sababni isaas kun seenaa waraanaa qofa miti. Kun seenaa aangoo, dhiibbaa fi diddaati. Akkasumas yeroo addunyaan xiyyeeffannaa kennuuf dirqamteedha. Seenaan yommuu dha'u hin asaasu ni bo'a. Ulfaatina murtoo jalatti lafti ni raafama. Galaanonni hafuura isaanii qabatu. Samiin illee abidda waan beekuuf ni callisa. Kuni oduu qofa miti. Kuni yeroo addunyaan mataan ishee raafamtudha. Guyyoota 40 waraana boqonnaa hin qabneen booda Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti injifannoo seena qabeessa labsiteetti. Waraanni haleellaa fi ajjeechaadhaan jalqabe amma jijjiirama guddaa irra gaheera. Kana booda seenaan suni waa'ee wallabdee qofa osoo hin taane waa'ee bu'aa irratti xiyyeeffata. Akka hooggansi nageenyaa Iraan jedhutti diinni duubatti deebi'eera. Yaada qabxii 10 qabu kan Teheraan mataa isheetiin bocame fudhachuuf dirqameera. Yaadni kun dhukaasa dhaabuu salphaa bira darbee kan deemu yoo ta'u weerarri dhaabbataadhaan akka dhaabbatu qoqqobbiin hundi akka kaafamu humnoonni waraana Ameerikaa guutumatti naannicha keessaa akka ba'an kan dabalatudha. Giddugaleessa qabsoo kanaa kan ta'e Strait of Hormuz amma gara mallattoo aangoo to'annoo fi diddaatti jijjiiramee hafeera. Karaa bishaanii kana to'achuun tarsiimoo qofa miti. Diinagdee, siyaasaa fi madaallii humna naannichaa wajjin gadi fageenyaan kan wal qabatudha. Ergaan Iraan naannichaaf dabarsite kallattii fi humna guddaa kan qabu ture. Humnoonni alagaa dhufanii deemuu danda'u. Ollaan garuu ni hafu. Nageenyi dhugaan garuu ollaa weerartuu dhoksuun osoo hin taane itti gaafatamummaa haqaa fi olaantummaa seeraa qofaan dhufas jetteetti. Yeroon kun injifannoo waraanaa himachuu qofaan osoo hin taane waan caalu kan dubbatudha. Qabsoo bal'aan seeneffama itti gaafatamummaa fi egeree naannichaa irratti taasifamu calaqqisiisa. Gama tokkoon milkaa'inaaf dhiiba, inni kaan ammoo mormii fi jechoota fe'aman dubbata. Isaan gidduutti addunyaan itti dhiyeenyan ilaalaa jirti. Kun gonkumaa meeshaa waraanaa qofan ture. Lola aangoo dhugaa fi eenyutu waan itti aanee dhufu bocuu danda'a kan jedhu ture. Kun jeesses afaan Oromooti. Ebila 8 bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa jeesses afaan Oromoo odeeffannoon ammaaf qabannee kanuma. Odeeffannoowwan biroo qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan mannam.